Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Wixataa Waxabajjii 26 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo Waxabajjii 19 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Ajaja waliigalaa kan uggura imalaa pireezidaant Tiraamp dhiyeessan ilaaluuf jiran jedhamanni murtii muummeen mataa oduu har'aati attam jirtu an jaallannee gammadaati. Yemen keessatti uummanni gara 300,000 ta'uu dhukkuba koleeraan qabamuu mala jedhamee sodaatamaa jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Pireezidaantummaa Tiraamp kan agammaarratti yaada uummataa walitti qabamerraa bahiin argame baay'ee garbu'aa ta'ee argamuyyuu filannoo kutaa Joorjiyaa irratti paartiin isaanii injifachuun immoo hamlee isaanii ol kaasee jira jedhama. Oduudhaa boodatti deebina. Ayyaanni hiikaa soomana ramadaanaa yookaan immoo Idaal Fixir kaleessa uummata musliimaa guutummaa addunyaa biratti ayyaaneffamee oolee dhaggeeffatoota keenya ayyaaneffattaniin Iid Mubaarak jenna. Kana laalchisnees dhaamsa dhaggeeffatootaaf qophii addaa qabna. Qophiin ispoortiis dabaree isaa eeggataa jira dhaggeeffatoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleessa oduutiif gara jaallanneetti deebina. Ajaji waliigalaa kan uggura imalaa pireezidaant Doonaald Tiraamp mallatteessan ilaaluuf akka jiru kan beeksise manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi agasittuu uggarri kaa'ame kun irri jireessi hojiirra ooluu malaa jedheera. Uggurri waliigalaa kan imala Tiraamp keessaa deebi'anii kan fooyyessan biyyootii musliimootitti heddummaatan jaarraa kan ta'an guyyoota 90 gara Ameerikaa akka hin seenne dhorka. Kana malees baqattoonni biyyootii adda addaa guyyoota 120 yookaan ji'a 3 akka Ameerikaa hin seenne dhorka. Kunis Ameerikaa sodaa alarraa jirurraa walaba gochuuf jecha nama nagaa ta'uu isaanii qorachuuf akka ta'e ibsameera. Ajaji imalaa kun manni murtii lamaan akka hojiirra hin oolle ugguranii turan. Garuu manni murtii sadarkaa olaanaa akka biyyatti ilaalcha addaa qabuun lammiiwwan Liibiyaa, Iraan, Soomaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen irraa Ameerikaa akka hin seenne uggura kaa'ame hojiirra akka oolu fedhan. Kana malees sagantaa baqattoota Ameerikaa keessa qubsiisuu akka dhaabbatu barbaadaniiru. Tiraamp akka jedhanitti uggurri imalaa kun manni murtii olaanaan ega murteessee sa'aatii 72 booda hojiirra oola. Raashaan filannoo pireezidaantii Ameerikaa gidduu seenuu kan hubatee fi kan yeroo sana pireezidaantii Ameerikaa ture Baraak Obaamaa tarkaanfii fudhateen qabu jedhu pireezidaant Tiraamp. Obaamaan kan kana godheefis jedhu Tiraamp mormituu koo kataate kan deemokiraatotaarraa dorgomte Hilariin ni mootiseetu jedhan. Dhaabbati tika nagaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan CIA'n hagayya darbe akka beeksiseetti filannoon pireezidaantii sadaasa darbeetuun gaggeeffamin baatii 3 dursee pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin gama marsariitiitiin haleellaan akka gaggeeffamu kallattiin ajaja kennan jedhe. Kunis filannoo pireezidaantii Ameerikaa gatii dhabsiisuuf akkasumas Hilarii Kilinton akka hin injifanne yookaan miidhuuf gama kaaniin immoo Tiraamp akka injifatan gochuuf akka ta'e hubachiisee jira. Gaazexaan Waashingtan Poost torban darbe akka gabaasetti qorannaan CIA irra ga'ee kan attamitti deebii argachuu akka qabu Obaamaan torbanneeniif itti yaadaa turan jedha. Garuu dhumarratti Obaamaan hanga baatii muddee dhumaatti tarkaanfii hin fudhanne. Torbanneen booda Tiraamp injifatan yeroo Obaamaan dippiloomaatota Raashiyaa 35 biyya ari'ee mooraa Raashiyaa odeeffannoo keessatti qindeessan ittiin jedhame 2 yeroo cufeetti jedha Waashingtan Poost. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi waliin Waayit Haawus keessatti wal arguu fi qophiirra kan jiran muummichi ministeera Hindii Naarendar Moodii biyyi isaaniif Yuunaayitid Isteetsi gidduutti walitti dhufeenyi caalaatti ni jabaata amantaa jedhu ka qaban ta'uu ibsan. Barruu Wall Street Journal irratti akka maxxansametti Moodiin guddina diinagdee akkasumas biyyootii lamaan gidduutti waliigalteen daldalaa dabalaa adeemuu isaarraa abdii qabu.
dinagdee addunyaa gara inni itti deemaa jiru yeroo hin beekamne kana keessatti Ameerikaa fi Hindiin michoomaan dhaabbatanii madda dinagdee guddaa jijjiirama argamsiisuu ta'uuf jiru jedhu muummichi ministeeraa Hindii kun. Moodiin dilbata kaleessaa hojii gaggeessitoota daldala adda addaa fi lammiiwwan Hindii biyya alaa keessa jiran waliin kan wal argan yoo ta'u pireezidaant Tiraamp egaa filatamanii as yeroo duraatiif Ameerikaa daawwachuu isaaniiti. Haleellaa Waashintan irraan deebi'a hoteela Waashintan tokko keessatti hoogganoota kaampaniilee teeknooloojii sadarkaa olaanaa haga tokko waliinis wal arganiiru. Daldala Hindii keessatti gaggeessamuuf mootummaan haala jiru kan mijeessu ta'us dubbatan. Irra hedduun isaanii ijoollee kata'an namoonni 75 caalan kutaa Yuunaayitid Isteets kataate Minisootaa keessatti dhukkuba gifiraan qabamuun isaanii ibsamee jira. Irri jireessi isaanii tallaalii farra gifiraa kan hin fudhanne ta'uun ibsameera. Gifirri dhukkuba namarraa namatti daddarbu beekamaa yoo ta'u haxxiiffachuuf qufa'uudhaan jiidha ba'uutu karaa qilleensaa nama gara biraa vaayirasichatti facaasaa jedhameera. Namni gifiraan qabame tokko hanga nama 18 qabsiisuu danda'a. Isaan immoo mataatti akkasuma waan dabarsaniif jecha faca'uunsaa salphaadha. Kanneen dhukkuba gifiraan qabaman 100 keessaa harki 90 tallaalii hin arganne taanaan yookaan ammaan dura gifiraan qabamaniin beekan taanaan vaayirasichaan qabamuu waan hin oollee jedhameera. Vaayirasiin gifiraa lafa balbala qabanii banan lafa taa'anii xarapheezaa tuttuqaniif waan adda addaarra sa'aatii 2 lubbuun jiraachuu kan danda'u yoo ta'u namni yeroo sana harkaan tuqee qabamuunsaa waan hin oolle ta'uun ibsameera. Biyya wal waraansaan bututte Yemen keessatti weerarri dhukkuba koleeraa dhaqqabe yeroo ammaa uummata 180,080 caalaa ka qabe yoo ta'u hanga dhuma baatii hagayya dhufutti uummata 300,000 qabuuf jiraa jedha tokkummaan mootummoota. Kunis wal waraansa baatilee 27 yookaan waggaa 2 baatii 3 biyyattii keessatti gaggeeffamerraa kan madde ta'uun ibsameera. Wal waraansi kun riphxe loltoota Huuttuu fi mootummaa Yemen kan Saawudii biraa deeggaramu gidduutti ture. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo namoota dhiyeessa. Yemen keessatti dhukkuba koleeraa haala rifaasisaan babal'ate kanaan kan baay'ee miidhame ijoolleedha. Uummata gammaatti dhukkubichaan qabame gara 180,080 keessaa walakkaan ijoollee ta'uun ibsamee jira. Yemen keessatti babal'achuu dhukkuba kanaaf sababaan haala balaamaa namni uume ta'uu ka dubbatan hoogganaan gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Istefaan O'Brien kanaafis gareelee gara waggaa 2 baatii 3 biyyattii keessatti wal waraansatti bobba'anii jiran balaaleffatan. The numbers are absolutely staggering. It's getting worse and the cholera element in addition to all the Namni hagan hedduu kun rakkoo tana keessa dabruun waan nam bakassaati waan akka malee ajaa'ibaati. Isuma rakkoon tun ammachaa deemuu jirti. Tan irratti dhukkubii koleeraa yookaan ammoo ka'aaf diddigaa dabalamuun mata duruyyuu wallaansi fayyaa argachuu hin dandeenye wanni inni barbaaduyyuu waan akkana kana barbaadu irratti tun dabalamuun isuma rakkoo tana guyyaan amma isa deemuu jirti. Balbala nam cufaayyuu dura silaa wanni akkana kunin dhabamuu malee qarqaarsi namni argachuu malee jalqaba. Qarqaarsi bu'uura kunin silaa dhabamuu malee. Gareeleen warwaraanan sababaa dhukkuba koleeraa kanaaf jecha akka dhukaasa dhaabuuf waliigalan gaafata dhaabbanni Oxfam. Daarektarri dhaabbata namoomaa ka sadarkaa addunyaa kanaa Nigel Simins akka jedhanitti mootummoonni alaa gareelee biyyattii keessatti warwaraanan gargaaraa jiran rakkoo dhala namaa mudate furumannaa akka lolli biyyattii keessatti daran hammaatu taasisaa jiran. Governments who are providing generous funding are also making money from supplying weapons, munitions, military equipment. Mootummootii balchoomaniitiin uummata kan horiin qarqaaruu jiran gama dhibeen ammoo qawwee rasaasa mi'a waraanaatii fi teknooloojii barana gurguratanii horii jala argachuu jiran. Ammoo waraana mitti jiran kana jaratti horiin qarqaaraa kan jechuun ammoo gaazii ibiddan naqu malee qarqaarsomaatu hin ta'u. Bishaaniif midhaan xuriif bobbaan faalame nyaachuurraa baakteeriyaa qaama namaa seeneen babal'ate dhukkubni koleeraa biyya Yemen kun. Akka jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa jedhutti uummata biyyattii keessatti dhukkubichaan qabame keessaa agammaatti gara 1,200 du'e. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantummaa Tiraamp kan hagammaa irratti yaada uummataa walitti qabamerraa ba'iin argame kan isaan deeggaru 100 harka 40 qofa. Baatilee pireezidaantummaa gara jalqabaa irratti lakkoofsa akkanaa baay'ee gad bu'aa jedhama.
garuu deeggartoonni isaanii irra caalan ammallee ejjennoodhuma isaanii duraatiin itti fufanii jiran. Inumaa gariin isaanii torban kana walga'ii deeggarsa duula filannoo fakkaatuuf Ayiwaatti walga'anii turan. Gabaasaa Maayik Bark tujubeetu dhiyeessa. Pireezidaant Doonaald Tiraampiif yeroon isaa akkuma isa yeroo duraati. Hiriira duula filannoo fakkaatu deeggartoota isaanii kan kutaa Ayiwaa hiriirsuun geggeessan. It's always terrific to be able to leave that Washington swamp. Yeroo mara warra siyaasaa Waashingten dhiisanii namoota dhugumatti hojii cimaa hojjetu waliin yeroo dabarsuun gaariidha. Gootota lammiiwwan Ameerikaa jennee isaan waamna. Namoota ajaa'ibaati. Tiraamp bulchiinsi isaanii fooyya'ina gaarii agarsiisee jechuun boonu kun kan ta'e jedhan baatii 5 aangootti dhufan keessatti kanneen baatilee jalqabaa pireezidantummaa isaaniitti isaan cina dhaabbatanillee galateeffataniiru. Have made a journey together like no other ever in the history of this country. We're straightening out through common sense. Deemsa seenaa biyya kana keessatti argamee hin beekne waliin deemne walhubannaa fi laphee gaarii qabaachuudhaan cimina agarsiisnee jirra. Biyya keenya qajeelchaa jirra. Hiriira Tiraamp geggeessan kan Keeral Hendel kutaa Joorjaa keessatti geggeeffame filannoo mana maree addaa injifachuun Riippaabilikaanota erga boonsee booda. Keeranis galata addaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsiif dhiyeessaniiru. Dimookiraatoonnis kutaa Joorjaa keessatti injifatamuu isaaniitti mufatanii jiran. Haa ta'u malee filannoo mana maree waliigalaa kan waggaa dhuftu qiyyaafati isaanii ijoon waa'ee Tiraamp ta'uuf ka jiru ta'u dorgomaa pireezidantummaa duraanii Senatara kutaa Vermont Bernie Sanders beeksaniiru. Dimookiraatonni erga Tiraamp hirbuu seenuun aangoo qabatanii qabe filannoo addaa waliigalaa utuun injifatin hafan. Pireezidaanti Tiraampiin qormaati isaan mudatuuf jiru qorannaa dhimma Raashaa bira darbuudhaan ajandaa ofiirratti fuulleffachuudha jedhu hayyoonni. Qormaanni guddaan pireezidaanticha eeggatu inni ittaanu inshuraansii fayyaa kan Obaamaa keer jedhu hambisuudha. Amma yeroon galgala keessaa 2:44 ta'uudhaaf jira. Dhaggeeffattoota keenya as nu biraa immoo waaree booda 1:44 qophii itti aanutti ceena. Qophii ispoortii. Dorgommiin atileetiksii dargaggoota addunyaa guyyaa 3 booda Aljeeriyaa keessatti jalqabama. Itiyoophiyaan kanaaf atileetota 60 ergatti. Jara atileetota kana waliin deemuuf qophiitti jiran keessaa tokko Leenjisaa Faxxanaa Taaddasaati. Sooraan Finfinneetti bilbilee dubbisee jira kuno. Wal dorgommii kana irratti atileetota fiigicha giddu galeessaa qofa osoo hin ta'in darbannaa fiigicha gabaabaa akkasumas saga dheeratti kan qabamanii jiranii. Akka garee keenyatti kan leenjisnu fiigicha giddu galeessaa 800 fi 1500 irratti yeroon qophii ture qophii gaariidha. Naannoo bulii 20 oli shaakalaaf atileetonni filamanii dorgommii federeeshiniin biyyoolessaa qopheesse irratti sadarkaa 1-3 warra ba'an hoteela galanii eeggattoota wajjin yeroo leenji isaanii xumuranii amma warri deemuudhaaf qophaa'an qophii isaanii xumuranii deemichaaf kan qophaa'an ta'uu isaa jechuudha. Gaafatamtoota federeeshinii keessa sila nam dubbisuullee feene ammatti argachuu hin dandeenye walumattuyyuu atileetota hagam qopheeffattan? Egaa atileetonni qophaa'an gara atileetota 56 ta'u. Isheen irratti kan jiran atileetota 8dha. Jechuun kenni jechuun meetirii 800? 800 saala lamaaniin 1500 saala lamaaniin atileetota 8 jechuudha. 2 kan hirmaatan. Leenjisaan nama 2 jirraachirra. Kanaaf yeroo qophii gaarii gochaa ture kan turre haala gaariidhaan ijoolleen keenya akka qophaa'anii fi ammas qabxii kanaafis iddoo guddaa kennamee waan gaarii ittiin arganne jenneeti kan yaadnu. Egaa akka Afrikaatti biyyoonni dorgommii kanaaf qophaa'an jedhamanii yaadaman keessattuu naannoo Itoophiyaadhaan morkatan keessaa biyyoonni akka Ugaandaa, kan akka Keeniyaa, kan akka qopheessituun biyyattii maal kunniin hirmaatu. Dabalataan biyyoonni biraas hin hirmaatu jenneeti kan yaadnu. Hagam akka ta'an garuu foormeeshinii isaaniis qabaachuu baadhu. Biyyoota hedduu ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo qophii isaas dorgommichi guyyaa 4 kan fudhatu. Kana guyyaa 4 kana keessatti gulaala xumuraa dorgommiiwwan kun hundi isaanii kan xumuramu guyyaa 4 kanatti jechuudha. Darbannaa taasisa maal qabate waaree dura waaree booda sa'aatinsaa jechuudha.
Egaa dorgommichi 29 jalqaba akka lakkoofsa warra faranjiitiin guyyaa 4 tura. Dorgommichi miira hawwataa qaba. Maaliif fuuldura keenyatti wal dorgommii idil addunyaatti kan qophaa'u jira. Wal dorgommiin addunyaa Alamoo Wancaan Londanitti qophaa'uuf kadeemama. Atileetonni dorgommii kanarratti qophaa'an tokkoffaa sa'aatii fooyya'aa illee fiiganii biyya bakka bu'uudhaaf illee kan qophaa'an jiraachuu danda'a jechuudha. Akkuma biyya keenyattis biyyoonni biraas minimaadhaaf jechuudha yookiin sa'aatii fooyya'aa galmeeffachuudhaaf. Kanaaf hawwannaan isaa addunyaadhaaf fuulduratti dorgommiin jira waan ta'eef sanillee hirmaachuudhaaf atileetonni fedhii fi kaka'umsa guddaadhaan jechuudha. Dorgommii kana kan eeggachaa jiran waan ta'eef dorgommichi miira hawwataa fi miira gaarii qabanneeti fayyaan. Ijoolleen isaan fudhatanii yaatanii inni fa'a namni maqaa gugurdaa qabu. Egaa dorgommiin kun dorgommii dargaggootaati. Dargaggoota jechuun immoo umurii waggaa 19 gadiidha. Kanaaf keessattuu atileetonni waggaa darbe sadarkaa addunyaatti idil addunyaatti qophaa'ee jira. Wal dorgommii dargaggoota addunyaa Poolaanditti qophaa'an irratti atileetonni warqii birrii fidanii qabxii gaarii biyyaaf galmeessan. Keessattuu atileetonni kan akka Tigist Katamaa, kan akka Taaddasee Lammii fa'aan amma yeroo darbii deemanii minimaadhaaf warroonni qophaa'aa turan. Dorgommichi ammas miira hawwataa fi kan hubannaa gaarii qabu ta'uu danda'e kan yaadu. Lafti itti yaa'u jirtan qilleensiisi akkam fakkaata? Aljeeriyaan ammatti isaatiin ammatuun qilleensiisi maal fakkaata? Ammatti qilleensa ho'aadha. Akka biyya keenyatti olaallu naannoo Hawaasaa fi naannoo Bahar Daar caalaa kan ho'a qabdudha. Kanaaf iddoon kun immoo sa'aatiin gaariin itti dhufuu danda'a. Atileetonni keenya immoo dorgommii guyyaa 4 qofa waan turuuf dorgommii kana irratti sa'aatii fooyya'aa fi qabxii gaarii irratti fiduu hin danda'an jennee itti fayyadamna jechuudha. Maaliif bulii baay'ee keessa bulan waan ta'eef dandeettii biyya keessatti qaban kana fudhatanii yoo deeman wanta gaarii agarsiisuu danda'an jennee itti fayyadamna. Ijoolleen tun naannoo cuf keessaa filataman fakkaata. Naannoo akka biyyoolessaatu waan ta'eef hagee guddaan eessaa dhufan Oromiyaa moo? Egaa akka wanna kanaatti keessattuu amma naannoo leenjiin irratti kennaa jiru irratti harki caalaan ijoollee naannoo Oromiyaati. Kilaboota Oromiyaan hundeesse keessaa kilaboota 20 keessa ijoollee itti bobba'anii wal dorgommii dargaggoota akka biyyaatti sadarkaa qabxii gaarii fidanii filaman jechuudha. Fiildi biraarallee yookiin immoo fageenya biraarallee ijoolleen naannoo irraa filaman ijoollee baay'eedha jechuudha. Yoo atileetoti akkan dorgommii biyya alaatii fi yaa'an kana warri durii atileetotii bebeekamoon durii nagaa dhaamachuu faan yookaan ammoo qalbii durii ittiin dorgoman faan ijoollee guddisuu fa danda'anii waan akkanaa jajjabeessuu fa danda'anii wanta akkanaa haa qophaa'e faan jirti. Eeyyen kaleessa keessattuu gaggeessa irratti wanti inni guddaan godhamaa ture. Kanaan dura akka biyya keenyatti beektaa Seeroo Hayilee fa'aan, Qananiisaa fa'aan, Daraartuu fa'aan, kan akka Faatumaa fa'aan tokkoffaa bahuu qofa osoo hin ta'in dorgommicha irratti dorgommii cimaa taasisanii uumamanis jaalala biyyaatiif wanti isaan waliin waan guddaa ture. Dhiyeenya keessa garuu atileetonni biyya keenyaa wanta akkasii mul'isan maaliif yeroo baay'ee deddeebamee miidiyaadhaanis kallattii adda addaatiinis ka'aa ture. Inni kun immoo jaalalli akkasii waan dhufne ta'e qabxiin dhufu soomaa biyyaaf bu'aa gaariif miti. Inni guddaan biyya keenya yookiin tokkummaa keenya ibsuu kan danda'u jaalalli keenya immoo nurraa jalqaba waan jedhu kana dhaamsa guddaa dabarsaa turanii. Mirgaan galaa jedhaniin. Mirgaan galaa mirgi keessan moo qofa osoo hin ta'in jaalalli isin dirree irratti mul'isanis nuuf mirga kan jedhu sanis dabarsaa ture waan ta'eef wanta gaarii dabarsan. Dansaamaan nulleen mirgaan galaa nagaan dhagaa galaa jennee eebbifne atileetotii Itoophiyaa tun ammatti sa'aatii xiqqoon duubatti Masrii yaa'anii Masrii gara Aljeeriyaaf yaa'uuf qophaa'uu jiranii boftanii guddos galateeffadhaa ulfaadhi nagaa waaqaatiin nagaan dhagaa galaa. Galatooma ulfaadhaa sinis. Ayyaa nagaa waaqaa keessa. Kalama sadi Afrikaa raadheeraa miila muurii. Kalama sadi Afrikaa maaraatoonii kattaamuu. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC akka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenyaa ayyaan Idaal Faxir guutummaa addunyaa keessatti kaleessa kabajamee oole. Sanbataaf dilbataa sagantaan keenya waan hin geggeeffamneef jecha kallattiin qophii ayyaana kanaa dabarsuu hin dandeenye. Arragaa baga ittiin singa'ee dhaggeeffatoota keenya biraan nu qaqqabe akkasumas immoo as Ameerikaa keessatti hawaasni musliimaa kutaa Kaalifoorniyaa Los Angeles keessa jiraatan deeggarsa namoota mana jireenyaa hin qabneef godhan irratti gabaasaa ergame dhiyeessina. Dhaamsa dhaggeeffattootaatiin jalqabna tujubeetu dhiyeessa. Haloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu hojiin keessan boonsaa akkuma jirutti itti fufaa jenna. Kanatti aansee kabajaa waliin uummata Oromoo keessaayyuu warra firoota kennaa warra roobee baaleetii fi akkasuma warra gindiir warra firoota kennaa kana jedhanii maqaa dha'uun hedduu namoota hedduu jira hedduu baay'ee
walumaa galatti maatii kiyyaa fi anilleen ummata keenya ka islaamaatii fi ka fira keennaallee hundaayyuu baga ittiin isin ga'ee baga itti isiniin ga'ee Eid Mubaarak nuu jedhaanii akkasuma waliigalatti ummata Oromoo bal'aalleen baga isiniin ga'ee baga gammaddanii borillee ka nagaa fi ulfinnaa itti waliin nagaan itti deebinu haa ta'u. Eid Mubaarak nuu jedhaanii Jamaal Abbaahii asuma US irra galatooma nagaatti. Kan jirtan biyya sagantaa afaan Oromoo nagaa fayyaadha. Jirandessee dhaqxanita biyya afaan Oromoo hundaas nagaa biyya soomilka Ramadaanaa galfitireetti isin jeenudha. Ittaan suuraan jiraasaaliko kanneen gaarii lamatti argamanii soomilka Ramadaanaa baga isin jeenudha. Akkasumas uummata Oromoo mara biyya hunda jiranii uummata musliimaa maraan baga biyya guddaa kabajamaa hasaan isin jee naaja'an. أنا أجيب شيخة درجة رياضية. Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaa ayyaana Eid al-Fitrii sababeeffachuudhaan muslimtoota Oromootii fi muslimtoota addunyaa maraan baga ayyaana Eid al-Fitriitiin isin gahe akkasumatti haadhaa fi abbaa fayyaa warreen argaman godina Harargee Bahaa aanaa Cinassan Arada Daawwee keessatti warreen argaman hundi isaanii baga ayyaana Eid al-Fitriitiin isin gahe kan isin gahu Muhammad Umar Muusaa magaalaa Boosaaso irraa. Akkam jirtu qopheessitoota qophii VOA afaan Oromoo nagaa kootti aansuudhaan namoonni baga rabbii Eid al-Fitriidhaan isin gahe jedhu haadha koo Ambaroo Abbaa Boorii fi abbaa koo Shamsuu Shee Abdurrahiim akkasumas obboleewwan kootii fi hiriyoottan koo hunda godina Jimmaa Aanaas Gimatti argaman maraanii baga rabbii Eid al-Fitriin isin gahe jedhaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota VOA akkam jirtan nagaa baga bara haaraa ayyaana amantaa musliimaa kanaan isin ga'een isinin jaa. Ani maqaan kiyya Abdullahi Ihmaan Muusaa bakka inni irraa dabarsuu Makka Saudi Arabiyaa irraayi. Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaa nageenyi keenya badhaadha. Ayyaana Eid al-Fitrii sababeeffachuudhaan maamila keessan kan yeroo maraa aalii fi firootan kiyya maraaf bakka isaan jiranitti baga ayyaana Eid al-Fitriitiin isin gahe kan isinin jiru Muhammad Umar Muusaa. Gama feesbuukiin dhaamsa isaanii ka dabarsan keessaa akkam jirtu warra VOA afaan Oromoo dhaamsa baga geessanii nuu dabarsaa abbaa koo Abjihaad Abbaa Maccaa Ahmad Abjihaad Kaazin Abjihaad Naim Abbaa Garoof uummata biyya keenya hundaa firoottan koo kan godina Jimmaa aanaa geeraatti argaman hundaaf baga ayyaana Eid al-Fitriin isin ga'ee ka jedhan Naazim Al-Jihaad Saawud Arabiyaa irraati. Muhammad Saalii Aliis ergaa gama feesbuukiin erganiin bagattiin isin ga'ee jedhaniiru. Gama biraan immoo musliimonni Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan lammiiwwan Ameerikaa hojii gaarii isaan hawaasa isaanii keessatti hojjetan akka hubatan barbaadu. Dhiyeenya kana guyyaa gargaarsa namoomaa addunyaarra namoota mana jireenyaan ala ta'an gargaaruuf jecha musliimonni dhibbaan lakkaa'aman daandii magaalaa Los Angeles irratti bobba'anii jiran. Akka gabaasa Geeniyaa Duulootitti musliimota 500 ol ta'an kanneen fedha ofiin bobba'aniif kanneen soomman ramadaanaarra turan aduu hedduu nama gubu keessa daandii Los Angeles kan Skid Row jedhamuuf namoonni mana jireenyaan ala ta'an kumaan lakkaa'aman irra jiraatan irratti wal ga'an. Kanneen fedha ofiin bobba'an kun huccuu meeshaalee qulqullina ofii ittiin eeggatan nyaata bishaaniif kabroo jiraattota jireenya isaanii daandii irra godhatan kanaaf gumaachan. Kanatti dabaluudhaan qorannaa HIV tolaaf fayyummaa ilkaan isaaniif qorannaa geggeessuun gargaaraniiru. Waggoota 18 darbaniif hawaasi musliimaa Los Angeles ennaa baatiin ramadaanaa xumura jala ga'u namoota mana jireenyaan ala ta'an gargaaraa turan. Akka lammiiwwan Ameerikaatti waan magaalaa isaaniif biyya kana keessatti ta'u dhimma keenyaa jedhu. As a Muslim, it's important that we treat mankind correctly the way that we are guided in the Quran. Akka musliima tokkootti ilmoo namaa sirriitti kunuunsuun barbaachisaadha. Kunis akka Quraana keessatti barreeffamee jirutti. Quraanni kitaaba qulqulluu Islaamaati. Kanaaf kitaabni kun hollaan keenya waan barbaadu akka goonuuf nutti hima. Kanaaf akka kanaan gara laafummaa agarsiisna. Hollaa keenya gargaarsa barbaadan ni gargaarra. Kanneen hojii kana qindeessan akka jedhanitti sabaa himaaleen oduu akkasii jechuun kan musliimonni hawaasa isaanii gargaaran gabaasuu qabu.
Because that's what essentially is not being captured in the media. We're being scapegoated and a lot of Muslims in the media. Sababaan isaas kun dhugumatti sabaa himaan waan hin gabaasamneefi balaaleffannaatu ture. Musliimota maratuu miidiyaa irratti karaa sirrii hin taaneen balaaleffamaa ture. Erga bara 1999 qabee hawaasa musliimaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan namoota mana jireenyaan ala ta'an kanneen 80,000 ta'an gargaaraniiru. Musliimota kanaaf waaqa guddaaf akka hojii hojjechuuti. I mean, in society, you think about, your cab driver is a Muslim, your doctor is a Muslim, your nurse is a Muslim. Jechuun koo hawaasa keessatti kan ati yaaddu taaksii kan oofu musliimaa, dooktarri kee musliimaa, narsiin kee musliimaa. Ani dooktora faarmaasiiti. Musliimas hawaasicha keessa facaanee jirra waan ta'eef waan gaarii dandeenye mara hojjetaa jirra. Nuti akkuma ilmoo namaa dachii kanarra jiraatu kabirooti. Waan dandeenye gumaachuu barbaanna. Garaagarummaas fiduu feena. Jireenya gaarii qabaachuu barbaanna. Akkuma beekamu Ameerikaa keessa jiraatanii cimanii hojjechuudhaan milkaa'inaaf badhaadhummaa argachuu isa jedhu keessatti hirmaachuu barbaannaa jedhan. Nuti jiraattota Los Aanjelesii, nuti lammiiwwan Ameerikaatii, nuti musliimotaa, nuti ergamtoota hojii gaarii kanneen safuu amantii keenya islaamummaa warra harka qalleeyyii gargaaruun mul'isuutii jedhu daayirektara dhaaba ILM jedhamuuf hojii gargaarsaa irratti bobba'ee ka ta'an Umar Hakiim. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma. Kanneen ayyaana Iid al-Faxir ayyaaneffattan bagattiin isin ga'e jennaa. Iid